Oduu keenya kan guyyaa irraan tanaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Akka xumuricha qophichaatti nu faana turte taasisaa isiniin jennaan. Ministeerri deetaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa kan duraanii obbo Taayyee Danda'a akkana jechuudhaan guyyaa irraan tanaa fuula feesbuukii isaanii irratti barreeffama ajaa'ibsiisoo ta'e kana barreessaniin. Barreeffama kanaanis dhagayyoo shufeera yookaan imaltuu taate ajjechaa butaa fi saamicha saaxilamu. Tiraafika duubaanis abaaboo fi mixii qabatee sitti dhufaa mala yoo dararaa taates humna loltuu tolchee waraana hin malleen si duukaa yoo akka hin hirmaanne si godhamu. Haaluma kanaanis gocha mala yookaan qarshii qabaattees murtii sharafa tokko dachaa oliin si hojjechiisa jechuun Taayyee Danda'a barreesse. Kana biraanis immoo akkana jechuun dubbatamu. Uffataa fi kanaas milishaadhaaf gargaarsa godhuu qabda. Dallaa irra dhaabbatee si gaafata jechuun dubbatamu. Haala biraatiinis nagayaa Soloorkee gama biraatiinis biyya tanteetti Soloorkee akka Sooriyaanotaaf biyyaa si baasee jechuun dubbateeti jira. Hoogganaa aanaa takka godinaa yoo taate milishaa gandaa yoo taate guyyaa tokko lubbuu kee fuudhuun ilmaan keetiif guyyaa tokkoof lubbuudhaan jiraachuudhaaf Soloorka jechuun dubbatamu. Kana keessaanis yoo diyaaspooraa yookaan hoogganaa olaanaa taates qalbii madaa hirriiba hin qabne yookaan adaboodhaan homaatu akkati hin hojjenne akkati hin qabanne Soloorka jechuun Taayyee Danda'a dubbatamu. Namummaa eessattuu si tola keessaan kan ture jedhamu. Siyaasaan tortoree bahuu jechuudhaan kanaafuu siyaasa